mi'aafachu. Ati amma narraa addaan baataa haa jennu jeen adda baaneerra. Adda baaneerra. Calaa jedhe. Tole. Erga adda baanee booda mana warra keetii teessee galgalaa ganama ala laalte yaa Rabbi yaa gooftaa ko irkoon koo har'a dhufina isa fakkaataan achi as deemu sun jettee galgalaa ganama na eegdamoo dhuguma dhirsa argattee heerumta. Warri dhiira lama sadii yoo fuutan eenyu sin gaafate ani immoo dinqiin hojjedha baran dhiira sagalitti neeruma takkuma na argite sagalitti. An akka ta'eetii tana kan fuudhu hin jiru. Ila hoo barbaadde immoo hoo barbaadde na beetta miti irkoo na beetta har'aa miti ila hoo barbaachisaa ta'e takkaariyee takka fuudhuudhaan durba duudaa. Amma akka kos waan saba kana bu'aa buusin hojjettu miti callisii ma tiiktookii kee horfete. Ati yoom jibbiti hordoftoota dhabdee dhistee malee. Ani yeroo koo hojjinnaan mijatu hojiin hojjedhut irratti biizii na godhadeen dhiise malee nama meeqatu haasaan kee akka dammaa mi'aa akka aannanii nu qabbaneessa fagoorraa akka abaabootti urgaansaan waama yeroon kee yoo biizii taata ta'ellee xinneessi xiqqoo ishee galgala sa'aatii 6 laayivii galadhanii na kadhataa turan hin barbaadu dheen dhiise malee. Foolowariin kee amma 100 guutu isa dhiisi miidiyaan hawaasaa amma madda galii ta'eera namni gadhiisu hin jiru tole. Madda galii ta'uu isaa beeka. Kanaaf guyyaa shaaworii galuu dhiiste galgala jaaruu birruutti shaaworii galtamite ati. Amma dheengadda halkan isa suutettee lootee daakuu fuute sana maal ittiin gooteedha? Kan daakuu haa ta'u qaaraan maal sii godha? Barbarreen maal sii godha? Qaala'insi jireenyaa mataan naanneessi ati immoo isa rakkannee quuqubeelinnee binnee mana keenyu halkan mana keessa looyite yeroo namni rafu fuudhiitti ofitti diddibe. Geemii jedhama. Laayivii irratti geemii taphata godha. Mee geemii sana nama meeqatu konkolaataa biti? Kan keenya meer. Aniyyuu bilbila koo jijjiiradheera. Konkolaataan keenya meer. Dhufaa jira. Obaama balbala bana. Miti? Deebisii cufe Obaama. Waan hin jirretti. An kan siin galle amma akka inni sammuu kee shoorti miimoorii gochaa jiru sii galaasiif. Waan sekendii 20 waan sekendii 10 kana barteetu haasaa nama hubataa teessee naggeeffattu. Kitaaba dubbistee beektaa teessee hin beektu. Haasaa namaa dheeressitee dhaggeeffattee hin beektu. Isa miti muuziqaa daqiiqaa 7 dhaggeeffattee hin fixxu ati. Obsaa namuu siitu caala. Rabbi guddaa caalas. Ana qofa miti immoo biyyatu fayyadamaa jira. Akkaawuntii banattee biyyi kun tiiktookii fayyadamuu jalqabdee naan jedhe. Nama meeqa fooloo godha laata? Namni gurguddaan dargaggeessilee dhiisee iddoo biraatti fooloo gochaa jira. Kanaaf biyyattii nu dhaggeeffachuu diddee. Daqiiqaa 7 daqiiqaa 10 nu dhaggeeffachuu diddee biyyi. Maaliif dhaloonni ishee sekendii 10 sekendii 30 kana amma sammuu keessan gabaabsee maal godhe beektaati sammuun daaqqoo godhe lafa kaa'e. Indaaqqoon jedhamu namaan akkasitti hin arrabsiin. Dhugaadha akkasiin jedhamu nan balleesse. Sammuu hantuutaa godhee lafa siin kaa'e. Qeequudhaan doktara kabajaa siif laatanii siin? Qeequu miti amma kanatti aansee immoo touch waan jedhamutu dhufa sattaan. Gaafuma hin taa'e ilaalu. Inni immoo itti buuma sin gaafatu. Gaafuma bira dabarsitu ila achirraa hawaasiiftu. Pileestoorri yeroo seenuu natti misas nan buufadha. Kan hin jedhu buukii banatteetta? Lakki bananne banadhu kamal banadhottani. Eeyyee. Buukii banachuu banatteetta garuu sammuu kee banamne jechuun lakkeeti namittiin isa dhiisii mana olii dhufanii shukkaa walitti dhaabuun gaarii miti. Gaarii. Mee kophee kana naa qulqulleessi. Kophee kana jechuudha man dhaloota Yesuus Kiristoos dura Yihudaatu kaatee gaa'ela isaa ittiin raawwatatee ture. Darbee qottanii baastanii lafa keessaa. Akkamitti argattan? Kanuma koodha. Akaakayyuu qonnaa bite. Akaakayyuuf ga'e bite. Inni qotee baasee sii bitee malee wanta akkasii gabaarra jiru. Miidhachuu barbaadde jireenya kan. Amma naa qulqulleessita moo deemu? Siin qulqulleessuullee gaa waan hin qulqulleessu miti. Wanta kana maal gootu beektu? Waa gorsa wayini siin yaaddaa. Galaanni jiru galaanni guddaan jira. Galaana guddaa keessa dhagaa walakkaa keessaniiti. Irrumaa reebdu. Amma gasoodhaan yoo soqan malee kanatti waan ba'u hin jiru.
akkas godha galaanuma irraa cagadaati qulqulleeffadhaa. Wayyaa. Wayyee. Naa miicitu reem. Miicachuu wallee miicattu akka gootani. Garana kana laabiyaajoo jira. Laabiyaajoo dhattaniiti tooruma makiinaa amatti gortanii hiriirtu makiinaa amatti aantanii dhaabatu laa kunoo garana kana. Isatti tooruma galtanii hiriirtu isa booda naa miicattu. Isinii godhanii isinii miicatu. Laabjaajoodha maqaalee street jira. Laabjaajoo miti. Laabjaajoo miti inkoo laabaajoo. Akkasii. Guddaa galatooma. Ulfaadhaa. Dhaqa. Haadha absa simik maannoo. Izaabeer masgain dhaalli. Halloo. Minisi kaali. Amaariffaan beektu moo? Namaa Somaalifa ture moo? Maal jechuu? Kophee kana naa qulqulleessine. Kophee qulqulleessina. Baay'ee. Wanta kana udaawee irra jettaniirtusi. Udaanii? Kaakaawee irra. Daandiirra deemee dhufeem. Maal taate? Itti jira moo? Ilaali. Waan tokkotti hin jiru. Kanatti jira? Hin jiru. Waan tokko. Niitii qaba. Waan tokkotti hin jiru. Hidhaasaa kana ni kuu. Maal taate? Baasuu achi fuudhi miici nan baasa. Maaloo hin baasinaa dara. Nan baasa. Hin baasinaa. Maaloo hin baasinaa. Garuu wantooti wayii keetti du'eera wanta gagee. Hattuutaa. Wantooti wayii keetti hin duune. Maal taate namicha nana? Ganama urgufee uffadhee dhufee hantuuta mini tafkiinu kana geetti hin duune. Qorophisuutti wayii illee keetti hin duune. Qorophisa hin jiraannu geetti hin duune kana keessatti. Miillichi wajjin fakkaata keetti. Maal jechuudha? Ilaamee wanta kana nattaa fuuti. Galaan miidhadhaa. Isinii dhiisee ofii kooti nan dhiisa. Galaama miidhadhaa. Hojii keera hojii maafas teesseeti. Ati garuu ani hojiin kun nattaa hin barbaaduuti. Naadee. Nani dhiiseera. Miicaan jiru man. Na miicaa jiru malee. Amma dhufanii har'aa jireenyuma koo miicamaa jira. Utuu naa deemtee gaarii. Ijoollee baadiyyaa salphaa seen warra leenca wajjin wallaansoo wal qabaa guddateedhaan isaan. Ani yeroo baadiyyaa ture guyyaa tokko utuu wal hariyoota banu na jalaa badee sooreen eessa dhage gaafa hin jedhu boobaa leencaa jala na dhokate lakkii. Boobaa leencaa jala achii keessaa bahee haasaan jira naan jedhe. Sooreen nama salphaa isinitti fakkaate. Isin immoo meeshaa qonnaa isaanii fuutanii jala faffalaxuuf yaalaa turtan jedhan. Asitti qottanii achitti nyaachisuu barbaaddan immoo akkam yaaddaniitu isin. Ati rakkina hin qabu isa kana gojamaa ta'eedhaan achi teesse. Bishaan hin dhugin. Maal bishaan achi bineensa keessa deemamin yeroo bishaan dhugdu bineensa sitti nama. Itti mizeretti. Loom. Achittis liilleetti immoo of waamsisaa turte? Dhugaadhaan jettu? Tani maa rakkina hin qabu. Nama liillee dhamaa ture loomeetti deebisaan jedhama. Kan isaanii haa ta'u kan kee garuu baay'ee sitti gaddeen. Hawaasa kun waa'ee fayyaa barsiisa. Dhiibbaan miidiyaa hawaasaa irratti qabu kanaan waa'ee fayyaa hubannoo maalii uumtee fi dhuftee tam? Anis akkasitti yaadiin deemee bara. Maaliif hin raawwanneere? Kana yaadee lafatti gadi buusee hojjechuuf haalli achi jiru immoo mijataa miti. Mukarratti hojjechuu yaaddeeti jalqaba. Dhaloota haala mijataa eeguu kana maal goonaan jedhama. Fagoo maalatta isarraan bartuu haa ta'u. Magaalaa haa ta'u baadiyyaa, ganama haa ta'u galgala, haala mijataa haa ta'u mijataa hin ta'in cimee hojjeta hojiisa. Hin hataa. Ati moo waan gaarii yaadda taanaan haalli kamiyyuu si harkisu maaliif hojiirra oolchitooti? Anutuun deemeera ta'e tokkoon keessan bu'aa buuftanii deebitu. Akka kana tola achi jiru moo? Abadaan hin taatan akkas. Dhugaadhaa. Ani qormaatan qorama jedheeni isin biraa fi akkas taata miti. Halkan guutuu dubbisaa bulee. Isa isin achi deemtanii waan bu'aa hin qabne hojjettan halkan lama dubbisaa bulee. Sadaffaa inistiraaktarii bira dhaqee akkamitti qormaata kana darbuun narra raata. Qormaata kana darbee hojii kana immoo akkamittiin hojjechuu qaba. Wajjin mari'anne kitaabota meeqa dubbisee laayibirarii galee muuxannoo koo waggaa 3 hojii dhabummaa irratti qabu kan walitti qindeessee dhaqee qorame gaafa qorame immoo barattoota hundumaa dura qormaticha xumuree ba'e seeraan Waaqayyoon haa galatu nan kufe.